namni shari'aa sawaadhaa qabdan akkaataa noqxaa rasiidatti yookiin kaardiitti jiratanii kaardii irraa baafachuu dandeessan isin barsiisa namni noqxaa 200 qabdan jechuudha. Egaa daawwattoon kiyya waan kana kan baay'een argeetti faatu viidiyoo kan laakchii gochuun nafaa tura hordofa. Dursa aappii tokko lula keessatti gabbifachuu hin barbaachisu aappii kana gabbifachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kana tura tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kana irratti gola Oromiyaatti ni barreessitanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kan jalarratti ni baasar tura tokkoof kilikni gootu. Ammallee asirratti gola Oromiyaa kan jiru tura tokkoof kilikni gootu. Ammallee haala kanas fitaa asirratti ekoon sarchii kana tura tokkoof kilikni gootu. Bakka sarchii kanarratti qubee saa taa caa barreessan achi booda sarchii fuuldura kanatti kilikni gootu sarchii gootu. Achi booda haala kanas suuraa kana fitaa suuraa kana tura tokkoof kilikni gootu. Achi booda aappii gadi buufachuudhaaf suuraa bitaa gadi deemtu olsaa deemtu manumaa. Achi booda dhumarratti qalama diimaan kan barraa yaappii asxuu qabu fadhaa kan jalatti daawulood kan turtii daawulood san toniiti aappii kana bilbiluu keessatti kan buufatanii. Hayya daawwatan kiyya aappii kan buufatanii yeroo galtan aappiin lakkoofsa bilbilaa keessan isin gaafata jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa sawaa keessanii itti guutanii ni bantan jechuudha. Achi booda kan haala kanaan isin banama. Yeroo haala kanaan isin banama asirratti qixaaf kan jettu irratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Achi booda kan asirratti reedmi stiisi seerfis kan jettu yeroo tokkoof kilikni gootu. Achi booda ammallee haala kanaan isin fide jechuudha. Asirratti riichaarji kan jettu yeroo tokkoof kilikni gootu. Achi booda kan haala kanaan isiniif jechuudha. Amma akkuma asirratti argaa jirtan noqxaa 50 yoo qabaattan riyaala 5 kaardii sawaa isiniif guuta jechuudha. Noqxaa 100 yoo qabaattan immoo kaardii riyaala 10 isiniif guuta. Noqxaa 300 yoo qabaattan kaardii riyaala 30 sawaa isiniif guuta. Noqxaa 500 yoo qabaattan immoo kaardii sawaa 50 shari'aa keessatti isiniif guuta jechuudha. Hanga qabdatan irratti hundootan jechuudha. Fakkeenyaaf amma shan maharata dheessin agarsiisuti. Achi booda ammallee asirratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Achi booda alaatuluma shari'aa keessan irratti kaardii san isiniif guuta jechuudha. Haala kanaan noqxaa irraa gara kaardiitti jijjiirrattanii baafachuu dandeessu.